Amma ashaagiree fudhadhaa biyyi. Amma inni muummicha ministeeraa hin jedhamti. Dhuguma isin hin jedha. Muummicha ministeeraa hin jedhamti amma. Wanti inni hojjetu hundumtuu sichi nama muummicha ministeeraa ta'u fakkaata malee nama ta'e hin fakkaatu takka. Maaliif sammuu isaa keessatti muummicha ministeeraa hin taane? Hin taane. Kanaaf Baqqalaa gaafa laalu jalatti xiqqoo ta'e of ilaala. Baqqalaa jalatti laakka kanatti. Jawaariin gaafa laalu akkasitti xiqqoo ta'e jalatti of ilaala. Kanaafitu jarri kun ija koo duraa habadanii ija kootiin ilaaluun barbaadu kanaan maraataa bara. Ija kootiin arguu hin barbaadu wanti inni jedhuuf maaliif gaafa jara laalu xinnoo ta'etti mul'ata jechuudha. Jarri kun warri inni mana hidhaa kaa'etti qoosu kuni warri inni waan mo'atetti fakkaatu kuni Oromoodhaafi wanti isaan hin taane hin jiru wanti isaan gochuu dhiisanis wanti isaan itti Oromootti qusatanis tokkittiin hin jiru. Hayyuudha hundi isaanii tokkoon isaanii iyyuu hayyoota. Acbarabbaranii Amaarinyaa duwwaa barreessuudhaaf dubbisuu baranii miti kan naqanii Xaqilaa Ministeerii ta'a. Hundi isaanii hayyuudha. Yuunivarsiitii addunyaan beeku keessatti kan baratan muuxannoo kan qaban jireenya isaanii guutuu Oromoodhaaf kan hojjetan. Har'as wanta barbaachisu hunda Oromoodhaaf gochuu kan barbaadan hundi isaanii maleessa Oromoodhaaf manarra deemanii sangaan qallee waan tokkoon goone Oromoon garaasaa keessaa kan inni jaallatu waan garaasaa waan isaan ta'aniif jaallata. Kanuma dubbii wanti biraan hin jiru. Foorjidii safara keessaa guuree balbala mana barumsaatiin namni hin baane tokko. Dhugaan isin hin jedha. Jechuun amma namni hoogganaa biyyaa ta'uu qabu digirii guurrachuutu irra jira ilaalcha jedhamu tokko hin qabu. Namni digirii tokkitti hin qabne biyya bulchuu hin danda'a. Ta'eera biyya eessaatti garuu namichi kun hamma PhD'tti fudhadheera jedheetu biyya guutuu gowwoomsee biyya guutuu ulee fixe. Balbala mana barumsaatiin hin baane biyyi isinitti hin yoo manni barumsaa dhiyoo kana ta'e yoo manni barumsaa ulaansaa as ta'e karri isaa yoo adda kana ta'e Abiy mana barumsaa fuulduraan dabarra. Guyyaa tokko mana barumsaa fuulduraan dabarra kan mana barumsaa lixee baratu miti. Kana propagandaan seenaa dhugaan isinitti maara. Yeroo isaa waan ta'eef hin dubbadha malee waan gatii qabudha jedhee miti. Maaliif namni barumsatu jechuun digiriituun qabaatiin biyya bulchuu hin danda'a namni gorsa waan jedhamutu jira waan ta'e. Waajjira mootummaa keessa gorsitootatu baay'ee. Gorsitootaanitu utubama namni mootummaa geggeessu tokko malee waan hundumaa beekuu hin danda'u. Amma yoo dhaxxan asiin hin barteenii gorsaa meeqatu jira lakkooftanii iyyuu hin fixan.